Amma magaalaa hawaasaa keessa jira. Yuutuuberee dibatittoota Hiikoo noe hawaasa afaan Oromoon beektaa? xiqqoo afaan Oromootiin na sidaamate shima feemu Na guyyoomsaa jirta moo akkasuma waantichi? machoko mudannoo si mudate maali? Mudannoon illee baay'ee jira. Abjuudhaani. Oh my god fuutettaati. Lubo keroo Salaamite ko keroo. Mucaan kun afaan Sidaamaa malee afaan Oromoo afaan beeku. Mucaa kana interview gochuuf hin jira. Kanaaf afaan affeerraa kiyya. Sumikkiyaati. Samika gammachuu. Sumee koo ani biya hoto ko ati de qaalite hafu gammachuu baxeemo. Afaan Oromoon beektaa? Xiqqoo shima feemu ko shima. What does mean? Shima xiqqoo beeka. Xiqqoo beektaa? Xiqqoo. Dino. Gammachuu maaliif sun maal jennu? Gammachuu maaliif machoko. Gammachuu maaliif baxeemo. Lammishootuuf hin beektaa? Lammishootuuf yeroo waayee Google irratti argee ture beektaa. Afeemo ko isee ani baxeemo. Ani baxeemo. Baxeemo yuutuuberee. Anis ati baxeemo. Dibatittoota. Ati dancha. Ate shima dancha ko. Mee afaan Sidaamaa ma beektu haasa'e mee? Afaan Sidaamaa. Waan beektu nuu jedhi mee waan amma beektu. Ane shima xiqqoo afeemona. Xiqqoo kolishoo waajjoo. Kolishoo waajjoo maal jechuudha? Kolishoo waajjoo maaliif? Jechuun Diimaa adii fi gurraacha jechuudha. Kolishoon gurraacha? Eeshi. Adii jechuun waajjoo. Maqaan kee eenyu jechuun akkamii afaan Sidaamaatiin jedhame? Afaan Sidaamaatiin maqaan kee jechuun ate maachoo ko. Sumikkaati ate sumikkaati jedhama. Maqaan kee eenyu? Umuriin kee meeqa jechuufo? Ate umurite meeqa ko? Ate umurite meeqa? Umuriin kee meeqa jedhee bira deebiiti? Ate umurite meeqa ko? Na guyyoomsaa jirta moo akkasuma waantichi? Ani shima feemu. Hiikoo noe Hawaasa Fiqir Hayiq. Eessa dhalatte? Ani Hayiqee ustee wallee ani Hayiqii keessatti hawaasa Hayiqii keessatti. Bishaan argite dhalatte? Eeyyee. Eeshi. Qurxummii hiriyaadha beektaa? Qurxummiidhaan hiriyaadha. Qurxummii hiriyaadha? Eeshi. Qurxummiidhaan hiriyaadha. Ati hawaasa lamaan moo? Haa. Maa jechuun beektaa kun? Hawaasa dhalatte ati hawaasa dhalatte Yaa jechuudha. inni hawaasa. Baay'ee afaan Oromoon kun afaan Sidaamaan kun baay'ee wal fakkaata beektaa? Walta siqa beektaa? Wal siqee. Amma siqi jechuuf amma shiqi jedhu. Shiqee moko. Afaan Oromootiin na sidaamate shiqee moko. Lubbuu jechuun Lubboo jechuun si jaaladha jechuudha. No lubbuu jechuun Nafsee lubbuu jechuun nafsee lubboo yaa. Kanaaf afaan wal fakkaata. Wal fakkaata. Naawoniin sabaayinaa wal fakkaata. Pronunciation isaa garagara garuu. Siqiin amma shiqiidha. Lukkuun lukkichoodha. Harreen harrichoodha. Doogoo jechuun daandiidha. Doogoon daandii? Loosuu danchoo jedhan immoo Danchoo jechuun loosuu hojiin akkamii hojiin dansaadha jechuudha. Hojiin dansaa. Loosuu jechuun hojiidha. Loosuu danchaa maaliif hojiin gaarii. Gowwaa jechuun illee gowwuma beektaa afaan Sidaamaatiin illee akkuma kana. Gowwaate koo gowwaate. Gowwaan gowwaadha. Gowwaanoo? Gowwaan wayii. Kanaaf naawoniin isaa baay'ee wal fakkaata beektaa afaan kana. Akka afaan kan bare as jiraadheera hawaasa kana. Kantiibaa magaalaa kana ta'een ture takka. Okay. Waggaa lamaan tokkoof kantiibaa magaalaa hawaasaa ta'een ture. Okay. Ani daandii. Lafa meeqa qabda amma hawaasa kana? Lafa meeqa qabda? Homaan qabu. Waa tokko hin qabdu? Hin qabu. Dhuguma maqaa kee barbaannee lafa kee yoo argeenye sirraa bu'uudha sun keenya ol beektaa. Fudhachuu dandeessa. Si lammisee utuberii jedhamta. Walaloo tokkoon qaba beektaa? Walaloo maali jedhu walaloo akkasitti fakkaata. Afaan kamiin beektaa walalicha? Afaan Oromootiini. Afaan Oromootiini? Afaan Oromoo beektaa jechuudha. Yoo si ilaalu bee afaan Oromoo waan dhageessee beektu sana. Na beektaa? Jalqabe. Kiyyoo kiyya qabadhee, ilkaan kiyya qaradhee, doonii kiyya yaabbadhee, kanan bishaan gidduutti argamu. Ani daayirektara olaanaa Lammishootu. Oke, maqaa kee ibsaa artamoon walaloodhaani. Oh my god. Continue. Daayirektara olaanaadha. Waajjirri keessa eessatti argama? Waajjirri keenya as magaalaa Hawaasaati. Hawaasa naannoo kamii? As naannoo Atoote. Atoote.
Best place nu guys. I love that area. Okay. Biiroon keenyi achidha. Yoo yaada qabaattan yoo waan jettan qabaattan achitti nu argachuu dandeessu. Lammishoo yuutuuberiin siidha jechuudha. Anadha. Ishi lammishoo yuutuuberii ta'uu kanaaf maqaa kana eenyutu siif baase akkamitti maqaa kana baafachuuf yaalte maaliif kakka'umsa yuutuuberii taateef maali? Waan akka kaase yuutuuberaaf waan akka kaase homtuu nan kakaasne. Nuna tatteesse malee nan kakaasne wanti na kakaase. Motivation jedhama Ingiliffaan. Motivation. Waan na kakaase tokko illee hin jiru. Nan taa'ee malee taa'an jira ammallee taa'an jira. Wanti na kakaase tokko illee hin jiru. Maaliif yuutuuberii barachuu eegaltan? Waan yuutuubii eegalee fi waan an beeku waan an danda'u karaa sanaan namoota barsiisuu waan barbaadeef. Barnoota laachuudhaaf. Barnoota laachuudhaaf waan an beeku akkasii. E-commercial. Not such like that. Sana ton taane e-commerce ton taane waan an beeku jira mitire waan beektu barnoota tokko tuutorii adda addaa kennu akkasumas immoo bakkeewwan bashannansiisoo tokko argallee waraabee gadhiisu kana biraan aadaa keenya afaan keenya kana afaan Oromoo kana aadaa Oromoo kana guddisuu fi waan an danda'u gumaachuuf jedhee afaan Oromoo guddisuu irratti afaan Oromoo afaan sana guddaa waan ta'eef afaan Oromoo akka guddateef teknoolojii irratti tuutorii tokko nan jedha reakshinii sirboota tokko nan jedha waan akkasii ammaaf kana hojjenna. Amma ani gaaffii ansi gaafadhu jira jechuudha. Fakkeenyaaf wanti yuutuubii kana irratti eegee jalqabdee mudannoon si mudate maalidha? Wanti hojjette jira moo? Galatoomi. Mudannoon illee baay'ee jira. Mudannoon baay'ee jira. Amma yeroo tokko maalan ta'e fakkaata. Yeroo reef eegale sana beektaa yuutuubii eegalee taniini. Yeroo jalqabaa jechuudha. Subscribe jechaa waan bula beektaa abjuu kiyya warra ollaa. Abjuudhaani. Oh my God. Ciisee taniini. Akkas taasaan ture beektaa abjuu kiyyaan subscribe hin jedhu warra ollaa kiyyaa maannaan jedhu lammishoo maal taate eda istiidiyoo bultee hin rafne naan jedhaniiti. Isi dhagaanii moo? Na dhagaanii istiidiyoo bultee galgala subscribe jechaa bultee naan jedhanii anillee walakkaa ishee nan yaadadha akkan subscribe naa godha like naa godha share naa godha jechaa. Abjuun kee raayilkee isaa jechuudha. Egaa maal sinsinni bara duraa cuukkoon mataan dura bula jetti miti Oromoo. Sinsinni bara duraa cuukkoon mataa dura bula. Namatti tola. Abjuun galma gaartaa jechuudha. Galma gaajaa waaqa waliin. Ammaati yuutuuberii kana hojjechuu yoomii eegaltee miseensonni kee meeqa? Kan inni eegale bara. Miseensonni kana keessa akkasiin isaan kaffaalu. Galatoomi kanan yuutuubii kana eegalee 2019 waggaa 2019 19 garuu aktiivilii hojjechaan turre yeroo sana amma biizii taatee turte waan kee ga'eera ammaaf nama 1000 argadheera nama subscribe naa godhe. Miseensota kana keessa namni footoo kana wajjin kaanaan wajjin lammishoo yuutuuberii wajjin yoo footoo qabu dubarri fa'aa irratti arganii namoonni karaa irratti footoo wajjin kaana siin jedha jiru moo akkam? Ammaaf jedhanii hin beekan si yoo ta'e malee. Yeroo ana siin jedhe jechuudha. Yoo ta'e yoo suma ta'e malee yoo nama naannoo koo jiru ta'e malee ammaaf namni akkas naan jedhe hin jiru. Amma jechuudha. Yeroo yuutuubii kana hojjettu as I think you wasting a lot of time. It need a time. And how you plan to do another work parallelly to this YouTube? Akkasi beekta. Waan hundumtuu nan danda'a jettee karoortee jettee. Okay, you are planned on that. Yaa waan kamuu karoortee jenna waan inni hojjetamne hin jiru waan hin danda'amne hin jiru. Anillee karooraan jedha. Itti yaadin hojjedha maalan godhaa. Sa'aatii kiyya arreenjan godhaa ajjeesti godhatanii sa'aatii amma kanaa kana hojjechuun qaba sa'aatii amma kanaa kana hojjechuun qaba sa'aatii kanammoo kana hojjechuun qaban jedha. Garuu akkuma itti viidiyoo hojjechuun yuutuubii hojjechuun sa'aatii fudhata akkam sa'aatii fudhata jalqaba yaada fiduu jira sanaan booda waan sana qopheeffachuu jira sanaan booda waraabbii jira erga waraabdee booda immoo kaameraa basta jarbaa yookiin immoo duuba kaameraa behind the scene isa jedhan sana. Behind the scene. Sun marti yeroo fudhata beekta. Amma jechuudha hojii duraa hojjettu sana jechuudha. Yeroo fudhata. Wanti si miidha jira effektii kasarraa uume hojii duraa. Homaayyuu nan goone homaayyuu. Yuutuuberii jalqabdee jechuudha. Hojii duraa sararratti miidhaan akka dhufee qabeera moo akkamii akkuma. Homtuu dhufne. Success taateetta jechuudha. Hojii dilee kiyya hojjedhee gaafan xumuru taa'etaniin viidiyoo kana ediit godha. Viidiyoo ediit gochuun baay'ee pirofeshinii baay'ee namatti toludha. Pirofeshinii baay'ee nama gammachiisudha. Anillee kanaaf sa'aatiin firii gaafan argadhu taa'etaniin viidiyoo ediit godha. Baay'ee sitti tola. Mana puuliin dhaqaa maalan ta'a geem zoonii deemin akkas ta'a hin jettu. Yuutuuberii kana hojjettu. Yeroo boqonnaa keessatti taa'etaniin waa waraabbadha waan ediit godha. Kanaaf na gargaare malee hojii dilee kiyyaa sappoorti na godhe akkan daran cimee hojjedhu na godhe malee waa tokko illee namni na jechuu barbaadetanii. Ishii amma namni siirraa gargaara hin jira yuutuuberii kana jalqabaa. Beekamaa. Maatii keessa hiriyoota keessa namni si kakkaasan jira. Hin jira sirriitti. Namoonni fakkeenyaaf hiriyoonni jabaadhu akkas godhii kana hir'isii kana dabalii akkas gootee immoo jedhanii yaada sii kennan baay'ee jiru.
Ammaaf maqaa kana jedhee waamu baay'eedha. Kanaaf namoonni yaadan alatan namoonni jabaadhu naan jedhan namoonni jajjabeessan namoonni si waliin jiran naan jedhan galata guddaa qabdu jechuun barbaada. Si dabalatee jechaadha. Fuutettaati. Sanatu nasitti haasa'uu dhabee. Maarraa koo fuutetta. Hin fuune. Maaliif wanti si fuudhu si tursiise maali amma? Amma kun yoo si ilaalu nama gaheedha. Nama birrii qabudha. Nama yuutuuberii qabudha. Haftaamidha. Investorni. Maali wanti duuba si hambisee fudhattee? Waluun jenne. Ana siin jedhe jechuudha. Garuu boodatti waan hin oolle jedhee yaada. Hin oolu fuulduratti hin oolu waan hin oolledha. Waanuma uumaati. Dhala du'uuf fuudhuun dirqama Oromoo yeroo mammaaku. Fuudhuun illee dirqama miti du'uun dirqama. Garuu numa fuudhuun. Qabdaa amma fireendii qabdaa. Hiriyaa qabdaa jechuu barbaadde. Hiriyaa qabdaa afaan Oromoo. Kaadhimamaa qabdaa jechuudha. Kaadhimantuu. Mee nara darbii gaaffii kana. Maaliif hin barbaade meeqa namoonni yuutuubarii kee hordofanii isa falaalanii si filachuu danda'u. Hordoftoonni kiyya maatii kiyya bakka hin qabaa fi nan kabajaanii nan jaalladhaanii garuu ishitti kana gaaffii ishee ammaa kana otoo nara darbiti. Amma ati maaster toolderno miti PhD barachuudhaaf akkan karoorsitee tamoo akkam. Maaf gaafa akkasiin baradha jedheen karoorsine hin oolu garuu barnoonni yoomu amma lafa kanarra jirtutti hin barattan barsiista maal jettaa inni oolu barachuun oolu. Osoo argattee eessa barachuu barbaadda? Osoo argadhee lixa kanatti barachuun barbaadde. Okkii amma ati amma biyya alaa deemuudhaaf Ameerikaa jechuudha. Ameerikaan diina Itoophiyaati diina Itoophiyaati. Waluun jenne. Qooyi ati hin jenne deemuudhaaf. Ameerikaan Itoophiyaa irratti miidhaa gaggeessaa jirtu kanaaf maaf Ameerikaa bahuu filatte? Maaliif yaada? Isaan akkata yaaduani. Sun siyaasa. Kanaaf ani siyaasaaf jedhee. Hiriyaan dhaabbataa fi siyaasni dhaabbataa hin jiru jechuu barbaadde. Akkasiin akkas jechuun jiru. Hiriyaan dhaabbataa jiraachuu danda'a. Siyaasni dhaabbataa miti. Hiriyaan dhaabbataa fi siyaasni dhaabbataa hin jirudha. Beektaa beekaa yeroo tokko kitaaba wayii barreessee ture beektaa. Siyaasni jijjiiramaadha. Siyaasni dhufan darba beektaa. Akka bishaaniiti akka lolaa kanaati. Ani sana jedhetanii eenyu nama mormaa biyya eenyu deeggaran jedhu. Kanaaf tokkotti naa qabatte ishee ammaa. Amma maarra geessee sadarkaa maarra geessee ture. Kana jechuun galma ga'uudhaaf wantoonni ati yaaddu jira wanni ati gooliin kee nutti himuu dandeessu. Ammaaf galata waaqayyootiin yuutuubiin killee karaa kanaa sirriin adeemaa jira. Itti gammaddeessa jechuudha. Itti gammadeera hojii isaa bashannansiisuudha. Namatti tola baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Anillee waan baay'ee hojjechaa jira. Namoonni baay'een subscribe illee naa godhaniiru. Warreen subscribe naa godhan asumaan guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Baay'ee galata qabdaa. Galata guddaa qabdaa. Galata guddaan qaba. Namoonni miseensa lammiiwwan hin taane asumaan lammiiwwan sana kana seentanii akka miseensa jechuun barbaada. Namooti akka subscribe fi like si godhan hawwita jechuudha. Follower akka si godhan. Akka follow naa godhan. Akka sana jabeessa jechaadha. Maal jennaan mooraaliin barbaachisaadha. Kanaaf akka namni keenya mooraalii naa kennu akka subscribe naa godhu. Subscribe naa godhe waa tokko waan miidhamu qabu akka like naa godhan, share naa godhan, subscribe naa godhan jechuun barbaada. Anillee waan guddaa afaan kanaan beekumsa ol kaa'u irratti hojjechuuf qophii nan qaba. Tiitoorii adda addaa, reakshinii adda addaa akkuma siin jedhee waan adda addaa wanta uummata kiyya fayyada, afaan kiyya fayyada yookiin immoo guddina afaan kanaaf waa buusuu danda'a jedhu hunda nan jedha. Uummanni kiyyallee, uummanni Oromoo uummanni kiyyallee akka jajjabeessu barbaada. Kanaaf akka subscribe naa godhan jechuun barbaada.